Akkam jirtu dhaggeeffattoota Odaa Miidiyaan Tasabt oduuwwan guyyaa har'aa isin dhageessisnaa waliin turaan affeerraa keenya. Waliigalteen araaraa baa'uu fi mootummaa Itoophiyaa akkuma itti fufetti jira jedhama. Faannoon abdii kutannoo hamaa keessa akka jiru xiinxaltoonni siyaasaa Amaaraa himaa jiru. Uummanni Walloo Kaabaa fi Kibbaa misooma malee waraana hin barbaannu jedhan. Baaldaraas ibsa miidiyaaf kenneen faannoon Laallibalaatti moomuun isaa qaawwaa guddaa uumeera jedha. Gara dhaggeeffattoota keenya immoo oduu bal'inaan isin dhageessisuutti dabarraa turtiin keessan nu waliin ta'uu isiniin jenna. Waliigalteen araaraa baa'uu fi mootummaa Itoophiyaa akkuma itti fufetti jira jedhame. Waliigalteen araaraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa torbee tokkoof deemu akkuma itti fufetti jiraachuu odeeffannoon keenya qabatamaan ni addeessu. ABO fi mootummaan Itoophiyaa dhimmoota hunda irratti waliigaltee irra gahuu isaanii odeeffanneera. Gudduu kana oduuwwan gammachiisoo adda addaa akka dhaga'amuu danda'an odeeffannoowwan keessoo dhaabaan ni ibsu. Gareen kun lamaanuu dhimma nageenyaa fi misooma uummataa Oromoo akkaataatti cimsuu danda'an irratti akka xiyyeeffatanis himameera. Araarri duudhaa Oromummaa ta'uu kan ibsan gareewwan kun fedhii siyaasa paartii muraasaa irra fedhii fayyadamummaa uummataa dursuun dirqama isaanii akka ta'e eeranii abbaa biyyummaa Oromoo waliin cimsuuf tokkummaan hojjechuu akka qaban irratti walii galaniiru jedhame. Araarri garee kana lamaanuu mo'ataa taasisuu isaa hayyoonnii fi uummanni itti gammadaa jirus jedhameera. Faannoon abdii kutannaa hamaa keessa akka jiru xiinxaltoonni siyaasaa Amaaraa himaa jiru. Qabsoo faannoon geggeessaa jiru nageenya hawaasummaa fi dinagdee uummata Amaaraaf hudhaa guddaa ta'aa jiraachuu xiinxaltoonni siyaasaa Amaaraa himaa jiru. Xiinxaltoonni kun yeroo ammaa kana naannoo Amaaraatti sochiin daldalaa fi misoomaa adda addaa akka malee hir'achuu irraa kan ka'e uummanni Amaaraa beelaaf saaxilamaa jiraachuu himuun yeroo gabaabaa keessatti qabsoon naannoo Amaaraa keessatti adeemsifamaa jiru yoo kallattii tokko qabaachuu baate uummata naannichaa miidhaa kanaa oliif saaxiluu akka danda'u ibsaa jiru. Haadhuma kanaan saaxilamummaan miidhaa uummataa qabsoo faannoo Amaaraatti hudhaa guddaa ta'uu irraan kan ka'e yeroo ammaa kana naannoo Amaaraa iddoo hundatti falmii geggeeffamu irratti abdii kutannoon faannoo mul'achaa jiraachuu xiinxaltoonni kun himaniiru. Uummanni Walloo Kaabaa fi Kibbaa misooma malee waraana hin barbaannu jedhe. Uummanni Walloo Kaabaa fi Kibbaa nuti misooma malee waraana hin barbaannu jechuun waraana faannootti nyaara butaa jiraachuu isaanii odeeffannoon qabatamaa ta'an ibsuu irratti argamu. Namoonni godinoota kana lamaan keessaa dubbifne tokko tokko yaada nuuf kennaniin waraanni wayyaannee waliin taasifame miidhaa guddaa akka irraan ga'e himuun amma biyya nagaa keessatti ofuma keenya waraana ofirratti labsuu hin qabnu jechuun dubbatan. Akka yaada namoota kanaatti qabsoon taasifamu tokko akka biyyaatti malee gosa tokko aangootti fiduuf akka hin taane eeruun qabsoon faannoon geggeessaa jiru garuu fedhii uummattummaa kan of keessaa hin qabne ta'us himaniiru. Nuti kanaan booda misoomaa fi nageenya waaraa malee waraana hin barbaannuun yaada uummattoota Wallooti. Baaldaraas ibsa miidiyaaf kenneen faannoon Laallibalaatti moomuun isaa qaawwaa guddaa uumeera jedhe. Dimokiraasii dhugaa uummata Amaaraaf kan jedhu Baaldaraas ibsa gidduu kana baaseen faannoon Laallibalaatti waraana mootummaatiin moo'amuun isaa qaawwaa guddaa uumeera jedhe. Faannoon Laallibalaa to'achuun da'oo amantaan osoo falmachuu qabu waraana sa'aatii 5 qofaaf geggeeffameen waraana mootummaan mo'amee iddoo sana gadhiisee baqachuun isaa qaanii guddaadha jechuun Baaldaraas ibsa miidiyaaf kenneen dubbateera. Uummanni magaalaa Laallibalaa dubbifne tokko tokkos odeeffannoo nuuf kennaniin faannoon Walloon to'achuu danda'eera osoo jedhamu akkuma waraanni mootummaa dhukaasa itti baneen dhiisee baqachuu isaa himan.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan keenya guyyaa har'aa kanneen turanii miidiyaa keenya Odaa Miidiyaa Intercept laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Guyyaa boruu odeeffannoowwan adda addaa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Nagaaf nu tura.